kachora sena harma murad chiramar kachora ijanu gara jalin matar sadang koyatina bena babati harka fuune daawwattootaa fi dhageeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork amma kan argamnu Harargee Bahaa aanaa Meettaa naannawa siidaa yaadannoo wareegamtoota Calii Calanqootti yoo ta'u qophii keenya kanaan ammoo kabaja guyyaa yaadannoo wareegamtoota Calii Calanqoo kan bakka siidaa wareegamtoota yaadannoo Calii Calanqoo argamutti kabajamaa jiru isin biraan geenya hanga xumura qophii keenyatti turtii gaariin wajjin taasisaa isiniin jenna. sena harma murad chiramar kachora sena harma murad chiramar kachora ijanu gara jalin matar sadang koyatina bena babati ide sumada tiranda kajati guman kabati kakufati sadang koyatina bena babati ide sumada tiranda kajati guman kabati kakufati ona tijirana kabaja filolana mali fijalifna lubugu fundana ichisa abobane ilaranna mone uttura beluga kalmadu adiga igam karadika kabaja kana guutuu taasisuudhaaf wanni seenaa barabaratti dhaloota dabarsaa jiraachuu qabdi. Kana keessaa tokko siidaa fi muuziyeemiidha. Siidaan kun akkuma namuu beeku bara 1987 dhagaan buuraa yaadamee 2001 ijaarsee galee 2007 feesii 5 ijaarama jaamee feesiin tokkolleen osoo hin xumuramin akkana tahee waan ergaa siidaarraa mul'atu guuttateen jiru. Saniifuu guyyaa gootota wareegamanii kana kabajuun cinatti waan siidaa kana guutuu taasisu yaaduudha qabna yaadajuuni muuziyeemii yaadannoodhaa ka waan lollisan ummata keenya irraan ga'e calaqqisu aadaa ummanni keenya gaafas qabu san dura qabuuf waan eegasii dhabeefi amma boodallee taatu waan ummata kana calaqqisaa dhalootatti muuziyeemii dabarsuu dandeessu jaarra jennee sochii eegallee jirra. Kunis qaama sagantaa kanaa habiraatii jechuudha. Waan sagantaa kanaa gabaabinaan hangana yoon isiniin jee sagantaan kun akkanatti akka qophaa'u warri qooda gumaachitan akkaan galateeffadhu takka carraa akkana hayyamtaniin barbaada. Hunda dura warri har'aas jirtan kun hundinuu dadhabdanii deemtanii hurkitanii as dhuftan waan ta'eef matuma keessan na galateeffattan. Isaan alatti waajjirri aadaaf turizimii godina kanaa, waajjirri aadaaf turizimii aanaa kanaa, ummanni aanaa kanaa, qeerroon, barataan, barattoonni immoo dhaabbilee barnoota olaanoo keessattuu Oromiyaa tana keessa jiran odaa bultumirraa kaasee hanga Haramayaatti jiran dirree dhawaa dabalatee wareegama hedduutti kafalanii sagantaan kun akka dhugaatu waan godhaniif isaanis akkanaa galateeffataniin barbaada. Kanaan ala as keessatti namniin maqaa isaa osoo hin dhayin irra dabaye sababa dagannaa kiyyaatiin yoo ta'e malee gumaachi keessan xiqqaadha jechuuf akkan taane na hubadhaa jechuun barbaada. Asitti aansee keessummoonni kabajaa as jiran akka asbaanii haasawanii godhaniif bulchaan aanaa kanaa garana dhufanii keessummoota san akka nu afeeran asumaan afeereetiin haasawuu kiyya xumuraa galatooma. Akkuma gootonni keenya kanaan dura kaasaa turan gabrummaa hiddaan buqqisnaa dadhabnu ammoo ilmaan itti guddisnaa jaansanitti nu guddisanii jiran isaan san ammoo hinduune gootowwan keenya hinduune ni jiru sababiin isaan itti jiraataniifis nu dhalanii nu bakka buusanii nuutu isaan dhaalee waan ta'eef
kabaja isaanii bara baraan kan kabajatuu fi lafee isaaniitii fi dhiiga isaanii yeroo garagaraatti kabaja kan itti godhu nu ta'uusaa kaasaa. Isaan san ammoo gootonni keenya ilmaan Oromoo hin duune ni jiru, nuutu bakka bu'ee nu jira waan ta'eef bara baraan kan kabajanu ta'uusaa kaasaa. Kanatti aansee kabajamtuu Aadde Fooziyaa itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa asitti dhiyaatanii keessummaa keenya ergaa gabaabaa erga nu dabarsaniin booda keessummaa keenya akka nu affeeran kaasaa. Fayyaataa galatoomaa jechuun barbaada. Isin fuuldura dhaabbadhee yeroon haasaa kana godhu waggaa 133 of duuba deebi'ee wareegama akaakiiwwan keenyaa yaadachaati. Kanaaf guyyaan kun guyyaa kabajnu. Gootonni murtu guutoo mirga uumamaaf mirga dimokiraasii eenyummaa isaanii diina dura dhaabbatanii lubbuu isaanii qaalii san wareeganii kan yaadannu ta'uusaa kun immoo dhaloonni har'aa kun onnee nutti horee fi of dura malee akka nuti of duuba hin deebine nu godha. Akkasumas diinota humna nu cabsanii mirga namoomaa keenya nurraa mulquu barbaadan immoo salphina akka tahu shakkii hin qabu. Kanaaf gootichi keenya Bakar Waaree baga dhumne yoo dhumnees ummata keenyaaf jedhe. Kabajamtoota hirmaattota guyyaa kanaa amajjii bara 1887 amajjii guyyaa 6 guyyaa Oromoon bahaa onnee guutuuf sodaa tokko malee meeshaa waraanaa kan aadaa qabatee biyya abbaa keenyaa diinaaf dabarsinee hin kenninu jechuudhaan madaafa dura dhaabbatee diinaan lole lubbuu isaa wareegeedha. Diina hammeenyummaa isaa eenyummaa isaa balleessee of jiraachisuu barbaaduuf gootni murtii guutuu eenyummaa isaa eeggachuudhaan wareegama qaalii kan itti kafaleedha. Waraanni nafxanyaa meeshaa waraanaa biyya alaa irraa galchuun leenjii gahaa irratti taasisee kana booda naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti uummata sirna gadaatiin bulaa ture of jala galchuuf jecha waraana hawaasa nagaa irratti taasise labsuudhaan harma muree kaan immoo harka muree akka uummanni sirna bittaa jalatti kufee gochaa gara jabummaa irratti raawwatee jira. Seenaa kana yaadachuun aafoolli dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufes akkana jedha. Harmallaa harmi shanii aasheelleen harmallaadha. Yaa aashee harma hin qabdu dhaloota moo aanooleedha. Aanooleen ati baantu eenyutu aashee fafeesse. Wayyaa warra abbaa sangeetti eenyu yaamee itti geesse. Goobanaa daacee yoo deddeemtuun dhageesse deemtee waa hin dhageenye osoo deemtuun dhageesse jechuun afoolaan dhaloota dabarsaa dhufanii haaluma kanaan sirna bittaa nafxanyaa bara 1883 keessatti Oromoo ituu waliin wal'aansoo cimaa keessa galuu eegalanii Oromoon ituus tooftaalee akka kanniisaa fayyadamuu fi hoggantoota ciccimoon hogganamuun waraana nafxanyaa salphisuun akka of duuba deebi'an godhee jira. Injifannoon kun yeroo sanitti waraana nafxanyaa daran waan aarseef lola biroos akka isaan of gurmeessaa dhufan gochuun lolli yeroo biroos akka eegalamu ta'e. Kanaanis hoggantoonni ciccimoon Oromoo ajjeesuu fi hidhuun miidhuun dararaa guddaan irra gadahamaa ture. Kabajamtoota hirmaattoota waraanni nafxanyaa Minilik kun akkuma kaayyeeffate qaamolee adda addaa ofitti makuun weerara itti fufe. Kanaanis bara 1886 naannoo gaaraa wal qabatee daheeffachuudhaan gaara galamsoo gahuun lola akka of qopheessu ture seenaan ni dubbata. Yeroo kanatti Oromoon afran qalloo fi humbannaa sirna gadaa kan ofiin bulchaa turan waan ta'eef sirna bittaa nafxanyaa tole jedhanii hin fudhanne. Gootonni akka Bakar Waaree fi kanneen biroo iyya dabarsuun walitti dhufanii marii waliin gaggeessuun sabaaf sablammoota waliin jiraatan waliin erga mari'atan booda waraanni nafxanyaa Minilik hogganamu Oromoota irratti lola bane. Kunis amajjii guyyaa 6 bara 1887 ture. Kun lola calii calanqoo lolli calii calanqoo seenaa badaa yoomuu hin irraanfatamne. Kanaas uummanni keenya akkas jechuudhaan dardara keenya fixanii kunoo filaan waan gaara ciisaa shamarran keenya fixanii kunoo callee waan gaara ciisaa manguddoo keenya fixanii kunoo arriin waan gaara ciisaa haawwan keenya fixanii kunoo guftaan waan gaara ciisaa kan cufaatu garaan na ciisaa eessaa hin galee ciisaa hammeenya lolo calanqoo ibsuudhaaf. Kanaaf nuti guyyaa yaadannoo dhumaatii gootota keenyaa kana
walii yaadannu kan walitti qabamnee nutis baga ilmaan murtii guutoo taane. Kabajamtoota hirmaatota guyyaa kanaa gara jabummaan sirna nafxanyaa nama nyaataa Minilik uummata Oromoo nagaa irratti waraana labseen meeshaa waraana ammayyaa fayyadameen lubbuu goota hedduu galaafatee gaafa yaadannu dhalli dhufne gara jabummaa akkanaa akka irraa barachuuf gara jabummaa akkasii immoo akka lammata hin deebine ta'uun hubatamuu qaba. Kana malees uummanni Oromoo yeroo wanta akkanaa kun uumamus kallattii afraniin akka wal qabatu tokkoomee akka wal cinaa dhaabbatuuf kan nu barsiisudha. Dhuma irratti nutis loloonni har'aa gootonni murtii guutoo dhaallee gootummaa murtii guutoo dhaallee biyya keenya roga hundaan ceesisuu qabna. Akkasumas bara baraan goota keenya wareegaman yaadachuun ulfinaa fi gabaja isaaniif qabnu agarsiifna. Gootummaa isaanii harka duwwaa madaafa cuqqaalansan dhaallee sodaa tokko malee tokkoomnee diina Oromiyaa irraa roorrisu ni ittifna. Guyyaa uummanni Oromoo diddaa gabrummaatiif harka duwwaa eeboo fi seefii isaanii qabatanii qophii waggaa dheeraa nafxanyaan itti godhaa turte osoo beekanii meeshaa isaan lolaniin meeshaa ulfaattuu baraa tan gargaarsaan alarraa argatan tan alaalatti isaan guurtu jiraachuu osoo beekanii dabarsinee maqaan nu baduurra lubbuun nu dabruu wayya jettee harkaan itti seenanii lubbuu isaanii qaqqaalii diddaa gabrummaatiif wareegama qaqqaalii itti kafalan ta'uusaa hundi keenya kan hubannuu fi guyyaa seenaan bara baraan yaadattuudha. Waa takka lamaan jaajeetiin ol ba'e inni abbaan qabne biqaatichi likki haleen sun duulee mootiin Minilik jette Oromoon biyya mata dureen fuudha. Miidhaan irra ga'ee barnuutti kaleessa gocha himuun taane nama qaanfachiisa. Ani himuudhaaf baay'ee na rakkisa. Teebizyoon barreessa yookaan walaleessa gocha himuun taane gocha suukanneessa waa'ee kana ibsuuf baay'ee na rakkisa. Waa'ee kana ibsuuf baay'ee na rakkisa. Gocha garuun maanima hojii abbaa biyyaa baay'ee dhala boonsa. Waa'ee kana ibsuuf gootota koon kaasa. Bakarwaarii jedheen gurra keessa buusa. Imroo shataa jedheen dunuuta baareensa. Olii qaatu qeetiin isin gammachiisa. Gaafa nu jalqabu shawaa gaggeessa. Kunis dirqiin fuudhee ifidha amaareessa. Dachiin lafa teenya kiristinnaa kaasa. Gubbaarraa jalqabee hamma walakkeessa. Ilmaaf ilmoo teenya shaakkoo hidhachiisa. Godaannisa gabrummaa kan nu keessa ture sabni koo diigamee alagaa wal jaaree afaaniif aadaan koo goggogee qancaree lafaaf lafii teenya meeqaan tan gurguree sirna Habashaadhaa kan nu keessa ture goobanaa daacee fi gombas jiyee ture dagatamuun ta'u raas daargee gabree fi ifiifillee didee irraa nu baraare. Jarreen ilaalu garaatu gudasa ammalleen nyaachuuf ilkeen qorata keenya shiran beeku soddaadha gudasa wayyaaneen qacaca nafxanyaa yoom beekta ittiin deebi'a. Jarreen ilaalu garaatu gudasa ammalleen nyaachuuf ilkeen qorata keenya shiran beeku soddaadha gudasa wayyaaneen qacaca nafxanyaa yoom beekta. Amantii wal qonnee diinaaf karaan ballo nuti tokko taanee damee haadhaa ballo kana waggaan taanee diinaa haa qorannu kan waggoota darbee ofitti hin diinifne wantoota daddabroo dabannee yoo laallu garaan nu fudhatu seenaadhaaf hin tollu ilmaan abbaa tokko paartiidhaan wallalu arraan booda nuti paartii waliin qoonnu. Calii calanqoo haalli itti yaadannu haala gootummaa isaanii jalqabarraa haasee adeemsa isaan waraana san keessa geggeessan akkamitti murtii guutoo deemaa ture waraanni raaree akkamitti deemaa ture waraanonni eessa qubatan maal uffatan wanni isaan fakkaataa gaafa san deemaa turan maali jennee yaada sanirra dhaabbannee wanta kabajuu qabnuudha jechuudha. Calii calanqoo amma jalqaba irratti wanni nan galatoomfadhu
jalqaba irratti wanti ani galatoomfadhu ijoollee yaada kana fidde waggaa dabre yeroon ani yuunivarsiitii Finfinneetiin jira ijoollee yuunivarsiitii Gaayoo yuunivarsiitii Haramaayaa yaada kana fidde jechuudha. Ijoollee kana akka malee uummanni gooroo fugugutara jiraatu ijoollee sana galateeffachuu qaba. Ijoollee Gaayoo yuunivarsiitii Haramaayaa jechuudha. Itti aansee ijoolleen tun yaada kana fiddee erga nu keessa erga yaada kana nu keessa akka hawaasatti kabajuu qabna. Akka hawaasatti ammoo yaadni kun erga dhufee akka Oromiyaa guututti bal'achuu qaba. Calii Calanqoo jechuun lola jalqaba Oromoon erga lolaa dhuftee dhumarratti itti cabxee uummanummaan dhumarra cabe sun deebi'ee Oromoo ijaaruudhaaf jalqaba isaa ka'ee jechuudha. Warra Calii Calanqoo jechuudha. Warra Oromoo fugugu jechuudha. Kanaafuu isin warra dhumarra cabee dura ijaaree kanaafuu ifitti boonuu qabdaniin jaa. Itti aansee hayyuu hedduun na dura jira hedduun haasoo waan hedduu gammadee fi abbaa gadaa Faranqalloo Afeereetiin Abdurrazzaaq Afeereetiin asumattiin dhaabee hedduu haasoo hin danda'u hin gammade waan ta'eef guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa guyyaa abbootii teenya guyyaan abbootiin teenya harkan kanninu lakki isin gabbarru ja'anii hoggaa gabbarsiisuudhaaf itti ergan wadaay galmoo hormoosoo teeysuma gooroo fugugteeysu taqalloo ministeerota qalloo achi taa'ee amatarraa walit dhufee sirna gadaa isaaniitii fi waan silaa murtii jirtu kannuudhaaf bakka sanii walit qabaman hoggaa muummee shafoo itti ergu gaara mul'ataatti Bakaruu Waareetii fi Biroo Shaxaatii fi hooggantoonni ichi jiran waraqaan itti dhayite dhaamsi itti dhayite kanaan nu dhufe kam taanaa jee hoggaa itti ergu galma gartee tuuttoo shanii addeelleerraa wadaay galmoo hormoosoo abbaan gadaa itti ergu harkan kanninuu dhaddacha buqqaafnee bakar kara lolaa deemu qabnaa jeeni Biroo Shaxaa harkan kanninu jaanii dhufanii wal qabatanii walirraa nafnu jaanii guyyaan sun guyyaa har'aati. Obboleeyyan keenya Hararii illeen qooda irraa fudhatanii nu wajjiin lafa tanarratti dhumanii guyyaan har'aan tana bara dheengaddaa isin dura eegaltanii har'a bifa tanaan bareedee dhufe kuni akkamitti dhufe laatanii beeytanii akkatti dhufe ni beeytanii mee akkamitti dhufe aboo dhiiga qeeyrootiin dhufe maaliif jechuu danda'uudhaan dhiigni qeeyroo akkamitti dhufe qeeyroon tun gaafa Biroo Shaxaatiis ni jirti gaafa Shaxaatiis ni jirti gaafa Haamiti Birootiis ni jirti gaafa Jaarraa Abbaa Gadaatiis ni jirti injifattee irra naanne gabroonfataa irra aane akkamitti waan kana milkaa'uu dandeeysan mee akkamitti milkaa'uu dandeeysan tokkummaa takka tokkummaadha wanni ittiin milkaa'uu dandeeysan meeshaan baraneen bakka hundaa wal ga'uudhaan milkooytan lafti tun lafa teknooloojii barri bara teknooloojii ta'uudhaan kaawwadaay ka Dambidollootii okkolee kani wambaraadhaa kani gaara mul'ataatii okkolee waliin injifachuu dandeeysan inni guddaan itti injifattan gaafa duraa gaafa Biroo Shaxaa nama 115 asitti dhuma jennu jeeyinota hedduu jira abbootii hedduu jira wanni itti gaafa san milkaa'uu dhabne dilli sun dhumee murtii guutootiyya walirraa nafnu jaanii wanni itti waan san milkaawanii irra naanin gabroonfataa keeysaa naman harkatini tanaaf milkaawini aboo maaliin isiniin jee gabroonfataa yeroo sanii keeysaa naman harkatini arra keeysaa fi alaa tokko taataniiti warra isin gabroomse keeysaa mootummaa dhiiga isin duuyde keeysaa ilmaan Oromoo harkattaniiti walin marattanii sadarkaa kana geeysan jechuu waan abbaa gootii dagadhee isa ormaa hin fudhadhu Oromoof nagaatu dursaa nageenya keessan hin dagadhu lammii koo yaa Oromoo lammii koo gaafa mararree ona murtoo guututti dachee Bakar Waareetitti baga ijaa wal agarree siniin gadi jedheera ka'anoo nageenya narraa fudhadha
fedhii foonii maaloo kan hin qabnu keenya nageenyatu nuuf badhaadha. Otoo cabbiin nutti roobuu qabbanaaf yandoo dandeenye akka diinaf miti yaa Oromoo akka diinaf miti yaa lammii rabbi jennaan as geenye. Bara hedduu nu acuucaa boquu keenya nu cabsanii nuti Oromoo saba guddaa karaa irraa nu maksanii. Gurraacha koo Oromoo koo ilma Afrikaa sanyii goota danqaraadhaan si kuffisuus diinni kan kee kuftee naftu numa kaata. Arra calanqoon jira kaa calanqoo lafa seenaa bakka gadaan Oromoodhaa yeroo dhumaaf itti cabe bakka lafeen keenya harca'ee seenan dhugaa itti dabe iddoo caamman itti dhiige lafa dhaloonni itti of dhabe. Dhufneerra kaa yaa calanqoo. Dhufneerra kaa yaa calanqoo lafa xiiqii dachee dhiigaa maal balleesse afran qalloo maal balleesse bakar waaree nutti himi seenaa dhugaa. Intoo jettanii diddanii diina garaa gubdanii eenyummaa Oromummaa dhiiga keessaniin tiksitanii. Inni kaleessa nu cabse diina da'oo godhatee du'a gootallee dhabee summii farsoon boqate. Warri siidan dhaabbateef kuni gantuu miti akka namaa eenyummaan Oromummaatu dhiiga isaaniitiin madaalama. Yooma gattanii baqattanii qabeenya keessaniif dachee yookiin yooma Oromootti duultan akka sanyii goobana daachee dhugaattu afran qalloo gudeeda Oromoo sin dhalche. Waan goobanaan Oromoo godhe waan Oromoon goobanaa godhe gaafadhaa warra bichuu warra leeqaana qabdee warra jimmaaf dindichuu. Gaafadhaa warra asoosaa warra shanan gibee warra Minilik itti duulee gaafadhaa warra shanan gibee warra Minilik itti duulee malaa fakkaatan dhibee gaafadhaa afran qalloo ilmaan iddoo fi umbanaa wartee sikkoo fi mandoo warra gibeen gamanaa gaafadhaa warra salaalee warra torban ashee kan goobanaan horii saamee Minilikiif kennaa gashee. Gaafadhaa warra Guraagee warra Soddoo fi Dandii waan Minilik yoo ka'e hundumtuu madaa qabdi. Egaa nama lafee keenya nu cabse nama dhiiga keenya nu roobse. Nama lafee keenya nu cabse nama dhiiga keenya nu roobse. Nama lafee keenya nu cabse nama dhiiga keenya nu roobse. Nama ongee nutti fidee ardaa jilaa keenya gogse nama beekaa nurraa fixee dinqaaf boroo keenya oolse nama rabbii nu abaarre nama abaarramaa siidan isaa kabajaan masaraa mootummaa keessatti akkamiin ijaarrama. Egaa nama lafee keenya nu cabse nama dhiiga keenya nu roobse nama lafee keenya nu cabse nama dhiiga keenya nu roobse nama lafee keenya nu cabse nama dhiiga keenya nu roobse nama okkee nutti fide ardaa jilaa keenya gogse nama beekaa nurraa fixee dinqaaf boroo keenya oolse nama rabbii nu abaare nama abaarramaa siidan isaa kabajaan masaraa mootummaa keessatti akkamiin ijaarrama. Mootummaan nuti beeknu mootummaan uummataa roorroo sabaa fi lammii gadi baasee dubbata. Inni kan keenya adda aangoo ofiif gadooda siidaa shorok keessaa ijaaree akka sartuuf masgiidatti guyyaan itti sagada. Andoodee mataa diimaa suufii mataa qoraatti yartuu waan ofiin beekne isa ormaaf maraatti.
Andoodee mataa diimaa suufii mataa qoraatti yartuu waan of hin beekne isa ormaaf gadooddi. Jedhee geerrara akaakayyuun koo inni kalee har'as foolitu natti ba'am sanyii goobanaan dhale. Hin beektuu siif muuree waan goobanaan an jedhanii. Hin beektuu ree siif himuu waan goobanaan an jedhanii. Goobana abbaa xiqquu hodein yibisaa'u xinfiim limdinooyi yiqinaa'u lasa'u tashawaska suudan yemarraa'u arbanya goobana abbaa xiqquu ezi arfotanya jedhaniitti qoosneeree yaabbatanii dhadhabnaanii akka farda dulloomee summiidhaan ajjeefamee sarbaajii dumbulloo lamaaf boolla du'aa kaayyame. Oto ormaaf daaddifattuu lammii kee irraanfattee jarri ati gadoodafii turte hudduu qullaasaa waalte. Asii olayyaa maal jetta ati akka bishaan gaayyaa nu kabaji yaana manaa yoo nu kabajjasiif wayyaa. Otoo baaltaa saafee jiruu gooftaan xaaliyaanotaa otoo bakarwaaree jiruu irraa galti nafxanyootaa. Namicha mana farsootiin baaneef siidaa gootaa ijaarta. Otoo baalchaa saafoo jiruu gooftaan xaaliyaanotaa. Otoo baalchaa saafoo jiruu gooftaan xaaliyaanotaa. Otoo bakar waaree jiruu irraa galchi nafxanyootaa namicha mana farsootiin baaneef siidaa gootaa ijaarta. Jaalattanis jettanis jarri kunuuf diina gumaa irraa qabna xanyaa qaamni qoreetti dhiiroo akkamiin dammaramna. Fuuldurri keenya ifaa fuuldurri keenya badhaadhaa waan baay'eedhaa akeektu foolmuraan irra fuuldurri keenya ifaa fuuldurri keenya badhaadhaa waan baay'eedhaa akeektu foormulaan irreega keessanii siidaa Minilik taatu malee ishii bakarwaaree kana takka dhaabuun beektu. Waliin galuun dandeenyu waliin ta'aa jiru. Barri Oromoon gubbaa ta'ee ati caammaa taatu hin jiru. Otoo nuti sina baarin marga jiidhaa qabannee abdaariif tulluutti baanee malkaa cinaa dhaabbannee otoo nuti dubbatin jecha gaddaa fi ammeenyaa eebbisnee magarshuu qofa miti abaarrees gostuu danyeenya. Waan ayyaantuun goobanaa godhe mee itti hubadhaa ilaala Oromoo garaan fayyaa rabbi eebba qofa miti abaarsa yurraa qeebala. Baga duute yaa abbaa koo yaa abbaa koo yaa abbittii koo. Baga abbaa koo yaa abbaa koo yaa abbittii koo. Otoo qullaa hin kaatinii otoo qullaa hin kaatinii otoo qunnaa hin baatinii otoo goobana hin dhufinii otoo beelli hin bu'inii. Baga duute yaa abbaa koo yaa abbaa koo yaa abbittii koo jedhee too sina baarreere abbaan koo abbichuun koo. Waliin abaarruufi malee hin dubbadhuufi malee waan hedduun garaa qaba. Qarshiin Minilikiif siidaa dhaabu isa calankoo kanaaf ibsaa galchuu akkamitti maan dhadhaba. Waliin abaarruufi malee hin dubbadhuufi malee waan hedduun garaa qaba. Qarshiin Minilikiif siidaa dhaabu kan calaqoof ibsaa galchuu akkamittiin dhadhaba. Keenya ilmi keenya inni olii ilmi keenya inni guddaa ilmi keenya inni hangafaa ilmi keenya inni guddaa otoo asitti nyaatu lafa ilmaan bakarwaaree Minilik bineensa lagaaf siidaa warqii ijaare. Otoo kana hunda beeknuu sina baarru yaa turu. Oromoodhaaf qomni tokko qomni quba caalu jiru.
jennee afaan qabannee ushururuu siin jechaa kinoo arraansi keenye qomaaf dugdatti si baachaa otoo irbuu sirraa qabnu amaanaa irraanfattee afaan nuti hin beekne dhuftee mangaamoo mangaagaa jette namana girrisaas taanu mangaa ni beekna keenya ishii kaan mana hidhaati ishiin kaa karwarraa qabnee masaraa keenya girrisaas taatu mangaa ni beekna humna keenya ishii kaan karumarraa ishiin kaan mana hidhaati qabnee masaraa keenya ni degatte yaana mana yoo girrisaan jettu ati bakarwaareen nu dhalchee caammaa nuuree nu feessuma orfoo jiroo akaakilee nu ilmaan goototaati mee dhugaanatti himaa mee dhugaanatti dubbadha adaraa keessa yaa biraa wannummaan akka awwaannisaa girrisaan biraa jira namni awwaannisan to'anne qamadii garbuu baaledha qeerroo miiliyoona 6 akkamiin girrisaa jedha gameessa garaan jabaa gadhee garaa cillaatti dullattiin du'a barbaadde okaa jilbashii ga'uu ol utaaltee tooduuti otoo beektanuu dhugaa sabaa dhiigaf lafee itti dhume kamanyi gondoriif qabdan fugun geenyammaaf dhume bakka gareen hojjettu yoo barbaaddan girrisa nuti bakka dhugaa jirra muka baallaan qabnetti deemati uffannisa madaa keenya nu looqina nurraa baraa jaalala oromoo fila diinoomes akkuma diinatti taala aduu warri kaabinee inni fugubiin gamana amma irreega ida'uu firrisuu 300 hin bittu siidaa abbaa keetiitiif godambaa hin ijaartu aduu warri kaabinee inni fugubiin gamana amma irreega irrisuu fida'uu 300 hin bittu siidaa abbaa keetiitiif godambaa hin ijaartu ati yoo yaa daldala ati yoo yaa hojjata lafee haadha keetii dhiiga abbaa keetii raammuuf antuun itti galee rirribni maaliif nyaata walitti baasi qarshii ijaarsisi siidaa abboota keetii ormi baandaa farsoo xaasadhaan dhuguu goota Itoophiyaa jetti sanummoo yeroo kana yeroo bineensi nu nyaate bineensi Afrikaa bahaa ol qabamee faarfamu yeroo siidaan isaa kabajaadhaan masaraa mootummaa keessatti warqiidhaan ijaaramu siidaan abbaa kiyyaa lafeen abbaa kiyyaa inni calankoo jiru maaliif kan dagatamu abbootiin keenya durii inni durii kan qaataa leenca ajjeesee fidee mirgaan galee dhaadata jala deemtuun Minilik shubbistuun naftannoota ayyoo arma muree goota jedhee faarfata otoo diinni nu qorkuu otoo alagaan nu ceebba'uu summii otoo diinni nu qorkuu otoo alagaan nu ceebba'uu summii nutti biifaa kaayyoon magarsaa barii mul'anni Ahmed Muusaa dukkana keessaa ifa dhiiroo garuu abalu akkana godhee jinnichi akkas godhee cinaa teenyeen komannu yoo isaan Minilik warqiidhaan ijaarrani nuti immoo bakarwaaree daa'iman diyyaa dhaabnu kennaa waan harkaa qabdanii dumbulloof shilingii jedhina ammatti baankiin naftanyaarra waan eegina kennaa waan harkaa qabdanii dumbulloof shilingii jedhina ammatti baankiin kan hormaati naftanyaarra waan eegina ni dandeenya ni goona wal qabannee eegalla godambaa wareegamtoota ammoo dhaabnee galla barris waan hedduu fida waan baay'eedha agarra bara garee hokkanaa siidaa bakarwaaree siidaa daaddasaa birruu masaraatti ijaarra galatoomaa ulfaadhaa sinan jaaladha hamilee waan harkaa qabatanii galtanii siidaa calii calaqoo hansatti
seenu deema waan irraa qabatan qabatanii galuun hin danda'amu jechaa jiran koree waan kana